Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network haala yeroo irratti qeerroowwan lama qabadhee dhufeetan jira. Qeerroowwan kunillee yeroo hedduudhaaf warra qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegama yeroo dheeraa kafalaa turan kan hundumti keessan beektan Mustafaa Amantee fi Xiinxalaa Bilaashaa yookaan immoo Mucaa Namaa jedhamee nama beekamu warra kanan isinii qabadhee dhufee jira. Haalli irratti mari'annu mata dureen ijoo keenya ibsa Wobo Abaawon baasirratti fanfaajjii uummata keessatti biyya keessaa deemamaa jiru irratti yaada qeerroowwan kun qaban irratti marii goonaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan abdii guddaa qabna. Baga nagaan dhuftan affeeramtoota keenya. Baga nagaan nu eeddan. Galatoome Walabummaa baga nagaan nu eeddan. Hayyeegaa hundumti keessanuu miidiyaadhaaf haaraa miti garuu Oromiyaa keessa warra jiranii fi tarii warri feesbuukii qaban malee warri gara saatalaayitii daawwatan argaan turre baga nagaan dhuftaniin jedha irra deebi'ee seensaaf akka nuu ta'utti wanni amma akkuma dura kaasetti waliigaltee Wobo Abaawon godhe kana gubbaarratti kaadhimamtoonni PP yookaan immoo sirna nafxanyootaa baay'ee wacaa jiru. Inni kun maalirraa maddee jettanii yaaddu? An akka kootti wantichi waan mata duree ta'u iyyuu hin turre maaliif ofii isaaniitii yaadaa turan warri PP keessumaa isheen kaabineen akka Haayiluu Maaloo akka Taayee jettu kuni gadi baatee wanti barbaade haa ta'u eenyu wajjin iyyuu TPLF wajjin iyyuu mari'anna garuu kan nuti wajjin mari'anne shaneedha jettee dhaaba bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa itti waaman sanaanitu waamaa turanii jecha. Dubbittiin maaliifitu isaan gadi baanii amma isaan dhukkubanii irraa dubbatanii yoo ta'e
ofii ashaagireen abbaan isaanii abbaan PP ashaagireen karaa biroo warra kanaa wajjin mari'achuu yaadee ture. Innis maal jedhee utuu bakkeetti hin baasinii hiccitiidhaan mari'annaa jedhee gaafanni warra wayyaanee gaafatee jiru warri wayyaanee waan dhosine tokko hin qabnu mariinis waan ilaallatu hidhamtoota siyaasaa hundumaa warra qaamni isa ilaallatu na ilaallata kan jedhe nama sabaaf sallamee biyya sana keessa jiru hooggantoota siyaasaa manadhaa jiran hundumaa dabalatee jarris ba'anii irratti mari'anna malee wanti nuyi borootti mari'annu hin jiru jetteetu isanii borootti gungumaa jiru bakkeetti gadi baastee qaanessitee jechaadha. Kana warri piippilee warri wayyaanee labsitee gaafa guyyaa lammata isaatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin walii galtee isaanii labsatan. Kun egaa maal yoo jettee naasuu guddaadha isaaniif amma dooniitti ittiin cite. Maaliif akka yaada isaaniitti waggaa 27 yaabbattee kan isheen deemaa turte abbaan isaanii abbaan biddeenni isaanii kuni dudda nutti gatti yookaan garaa nutti jabaate sababiin nuti tajaajila galleef amma kana garaa nutti jabaate jedhanii yaadni warri PPOPDO jechaadha. Sunumtu waan garaatti jabaattee isheen duddatti gattee fi ilaalcha nafxanyaatti socho'aa wanta ta'eef kaleessa iyyuu abaa'oo dhiibdee jara dhaabuuseetu irra deebisee isaa qabu mimmixa abbaan dhaabe yookaan qaaraa abbaan dhaabe deebi'ee nama gubaa akkuma jedhan waan isheen ofiiseetti bixxilatteetiin abaa'oo dhiibaa turte uummata Oromoo dararaa turteetu waan Oromoo irratti raawwatte hundumaa karaa OPDOtiin saba ishee irratti raawwatte jechaadha. Wanta amma Tigreen taate jee 7-8 taate Oromoo waggaa 27 keessatti amma itti fufee ta'ee jira. Nammaayyuu hin caalaan malee. Kanaaf isheen jiiluu kana qabdi. Hayyoonni isheetii fi gaazexeessonni ishee gaafa mari'atan ishee tokko tokko warri PPA warri TPLF wayyaanee maal jedhu beektaa? Dogoggorri guddaan akka wayyaaneetti yookaan akka TPLFitti goone utuu qalbii uummata Oromoo keessa jiru adda bilisummaa Oromoo dhiibnee baasuu keenyatu har'a kufaatii keenya irraa kanaa fi salphina irra saba keenya irratti kana dhufe nutti fide jetteetu gama seetiin gadi baatee miidiyaa irratti labsatte jecha. Dogoggorri guddaan nuti goon utuu laphee uummata Oromoo keessa jiru nuti waraana isaa dhabamsiisnee keessaa dhiibnee baane siyaasa Itoophiyaa keessaa gaafa sanatu bannee gaafa sana dogoggorre har'a miti isa jedhu ragaanii jecha. Kanaaf waan biraa bixxilachuuf isa kan deemne kun ragaadha jecha waan isaan jedhaniif. Diinni diinuma. Isheenis ta'e kunis diina keenya waggaa 27 yoo ta'e Tigree Gabra Tsaadiq Gabra Minaaminii miti afaan Oromoo kana haasaa dhufee qeessa boontotaa golee Oromoo hundumaa keessa abbaa manaa afaan manaa akka wal shakku kan godhe warruma irra PP'tti nammee jiru kana akka Abiyyi Faashi Mallisfaa warruma gaangee kaleessaatu gaangummaa isaaniitti fufanii jartii nafxanyaa yaabbattee jaraan qabattee Oromoo fixaa jirti jechaadha. Garuu maanni maaliif abdii kutatanii sama waa'ee dhukkubbeetti kaasee warra kaanseriin qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'anii wajjinis maaliif rifatan yoo jette amma dhumateera waa'een jara kana. Achiin karaa Oromoo jechuuf kanaan jalaa cuftee jarri amma iddoo lama duwwaa jiru Oromoon kana sirriitti na dhaggeeffadha. Warri PP ofiin jettu kun iddoo lama duwwaa irra jirti. Tokko miidiyaa irra jirti. Lammata Finfinnee keessa jirti. Dhumate kanuma waa'een jara. Kanaan ala miidiyaan harkaa fuudhame jettuun hin raawwate jechaadha. Finfinneetti galamaatti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo marsee jira. Karaa kamiin eessatti bahuu hin dandeessu. Bakkachuus hin dandeessu yoo xiyyaaraan ol kaatee kutteen ala daangaara Sudaan irra deemuu hin dandeessu. Keeniyaa dhaquu hin dandeessu. Jibuutii dhaquu hin dandeessu jechaadha. Eertiraas moo kun achiin Tigreetu jira. Tigree keessa darbiteeratti jechaadha. Karaa Sudaanii irra yoo naannofte moo achiin Sudaaniin iyyuu jara barbaade jechaadha. Nafxanyaa barbaade. Kanaaf amma jarri saree bataskaanaa lixan ta'anii jiru. Abdiin qaban. Garumaan hiree miidiyaan isaan harka jiruun amma isaanii danda'ametti amma karatti miliqam toshachaa jiru wanta ta'eef kaabinee isa ganda keessaa gara itti deemuu hin qabne. Isa akkasii ijoon jeessaatti jiru sobanii jirra jedhanii waan hin jirre jechaadha. Kanaaf naasuu guddaa kan itti fide walitti dhufeenyi TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo kufaatii isaanii ariifachiisaa gara itti bahan isin qabanii jechaadha. Garumaan akka yaada isaaniitti qalbii Oromoo keessaa akka bineensa waan walitti hin dhumne tokko abiddaaf cidii walirraa fageessuu yaadamaa ture jechaadha. Sanas kan gore waraana bilisummaa Oromoo beeka. Eenyu golee Oromoo hundumaa keessatti eenyu nadhii gammadaa akka dhabsiise OPDO abbaa duulaa maafaa kana akka ta'e beeka. Jarri sun garuu ergametti talaatan iyyuu malee abbaa isaanii iyyuu ta'an malee. Kanaaf amma gara itti ba'an waan dhabaniifitu abdii murannaarraan kan kee jechoota akkasii dubbachaa jiru jechaa maaf hin jedhu. Baay'ee galatoomii Mustafaa mee waan itti dabaltu yoo jiraate itti dabalitii qabxiitti yaadni itti daballaa kana keessaas gaaffiin jira gaaffii sana irra deebiin gaafadha. Galatoomi walabummaa daawwattoonni walabummaa Niwus Niitoorkii nagaan keenya bakka isaan jirutti isaan qaqqabu egaa miidiyaa kanaaf waggaa tokko oliif haaraa miti sadarkaa booda erganni saatalaayitii irra ba'e tarii haaraa taanus egaa yaadanni keenya nuti dubbachaa turre namoonni nageenya akka amma dhagaanuu fi wal barnoota gaarii dhuma jennee taaseen nuti gaaffii ati na gaafatte gidduu kana al baay'ee irra deddeebinee dubbannee turre
bara 2018 irraa eegalee mootummaan OPDO'n jechaadha. OPDO'n karaa qaxxaamuraatiin qeerroo fi qarreen Oromoo lubbuu kumaatama itti dhabanii dhiiga isaaniitti cobsanii lafee isaaniitti cabsanii mootummaa kanaan duraa irratti fincila hamaa kaasanii mootummaan kanaan duraa harka kennachiisanii turanii sana keessa OPDO'n dhuftee afaan tottolfattee gooftaan keenya isinii waa meeqa wal keessa rukuttee fiddee uummata keenya sobdee bifa amaanaatiin qabsoo sana fudhattee turte yeroo sanas tarii irra baay'een namaa tole jechuu dhiifnus irra caalaan uummata keenyaa OPDO kanaan goonfamee ammas deebisee qabsoo kana amantiidhaan isheetti kennee ture. OPDO'n garuu kana hunda dagattee gaafuma aangootti ceetu waraana bilisummaa Oromoo salphisuu, waraana bilisummaa Oromoo sadarkaan hawaasa keessatti qabu gadi buusanii ibsuu, sadarkaa gaafa addi bilisummaa Oromoo biyya garuurraa jalqabee shira isaan xaxuu eegalan warreettan kanaan dura isaan amaneen itti siqan illee shira isaan keessa jiru gaafa wal ganan gadi ba'anii kan isaan dubbatan irraa 2018 booda shanee jedhanii maqaa moggaasanii shaneen hin jirtu. Kan jirtu rukunne jedhanii uummata nagaa lixa Oromiyaa irratti kaan pileeniidhaan rukutanii mana haadha hiyyeessaa meeqa gubanii lubbuu ilmaan haadha hiyyeessaa meeqa lafarraa daguugaa ba'anii Wallaggaaf Gujii keessatti akkuma nuti beeknu waggaa 3 darbanii haa ta'uti amma Oromiyaa guutuutti babal'ateera kuni yeroo sanatti gaaffii kan keetti sii dhufuudhaaf ka'umsaaf uummata yaadachiisuufan dhufe dhuguma dubbachuu fi sa'aatii sanatti namni mootummaa sana xiqqoo ishee jala dhaabbate akka waan waaqatti bu'eetti yerootti hawaasi keenya irra caalaa hubachaa ture jira kun dogoggora guddaa akka ta'e irraa baratee deebi'eera. Ammoo waraana kana balleessine isheen kaan lafa baqattee Sudaanitti galchine waraana bilisummaa Oromoo jechaa ture Biraanuu Juulaa afaan isaatiin Taamaa Joor Shumiin biyya sanaa miidiyaa adda addaatti ibsa kennaa ture jechuudha. San booda uummanni Oromoo dhuguma se'ee furmaanni biraa immoo maali karaa kamiin waraana kana ijaarradhe yaaddoo keessa kan gale jira uummanni Oromoo dhimma sana odeeffannoo sanarraa fagoo ta'e. San booda waraanni Biraanuu Juulaa kaan lafa Sudaanitti galanii kaan balleessineerra waa tokko yaaddoo tokko hin jiru sadarkaa socho'uu hin dandeenye irraa hin geenye irra jedhee guyyuma guyyaatti uummata osoo sobanu waraanni kun hojii isaa hojjechaa tarkaanfii adda addaa fudhachaa bebbeekamaa caasaa saba bal'ifachaa miseensota isaa daran ka duriirra ka seenaa keessaa seenaa hundeeffamaa waraana bilisummaa Oromoo irraa alatti isaa olitti miseensonni isaallee gaafa guddachaa dhufanii ammas deebi'anii uummata kana sobuudhaa fi sadarkaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo illee akka jaalmarroo illee ajjeefneerra jedhanii miidiyaa guddaa biyya sanaatiin miidiyaa sobdu miidiyaa boqqolloo jedhan OBN sanarraa osoo nafin qondaalonni biltsiginnaa sadarkaa biyyaa sadarkaa naannoo sadarkaa godinaa aanaarra jiran osoo nafin poolisii tokko waabeeffatanii waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru hoogganaa isaanillee balleessineerra jedhanii uummata Oromoo abdii kutachiisuuf yaalaa turan. Kana eenyu godhu uummata keenya uummata baadiyyaa keessumaa immoo uummata miidiyaa hawaasaatiin walitti dhufeenya hin qabne saatalaayitii miidiyaa Oromoo jedhame maqaan qabu tokko tokko yeroo sanatti qilleensarraa barreessanii uummata keenya sobaa turan. Garuu soba isaanii kallattii waraana bilisummaa Oromoo qofaan hin sii kaasaara malee lakkoofsan qabu jechuudha. Kana dadhabsiisuuf hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gameeyyii gurguddoo dhabamsiisanii kaan mana hidhaatti bakka hin beekamnetti ukkaamsanii kamanni bultiillee bilisa jedhanii gadhiisu poolisiin ukkaamsee gara mana hidhaa biraatti daddabarsaa ture. Kun hundi maalidhaa uummata Oromoo abdii kutachiisuuf hojjetamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo kana hundarra darbee kana hunda dandamatee danda'ee of ijaaree sadarkaa baay'ee boodatti deebisuun tasa hin danda'amne sadarkaa biyya sanaaf sodaachisaadha jedhamee bilisummaa Oromiyaa walabummaa Oromiyaa murteessuudhaaf qophii irra ga'eera sadarkaa jedhe irratti of argite biltsiginnaan. Gaafa of argitu olola adda addaatiin miidiyaadhaan uummata keenya sobuuf yaalaniiru. Waan hin fakkaanne itti fakkeessanii. Dubbiin isaanii wal'aa. San booda waraanni bilisummaa Oromoo baay'ee jabaatee dhufee osuma waraanni bilisummaa Oromoo lola hamaa geggeessu waggaa 3 kan TPLF waliinis baruma kana keessa ji'oota 9 dura lola walitti banan kana keessatti ilmaan Oromoo, ilmaan Harargeessaa, ilmaan sabaaf sablammii biyya sanaa kumaatamaan
lafee isaanii gammoojjii Tigraay keessatti akka dhume kaan lubbuun qabamanii akka horiitti baay'inni isaanii lakkoofsaan kan hin beekamne kan addunyaa ajab jechisiise achitti gatanii ofii baqatanii Finfinneetti deebi'an jechaadha. Biltsiginnaan baanaa jira. Waraanni Tigraay erga jara kana injifatee ofirraa deebise. Sanuu waraana Itoophiyaa qofa osoo hin taane waraana biyyoota adda addaatti kadhachuudhaan deeggarsa biyyoota adda addaatiin achi keessa ji'oota 8 turanii biyya sana keessaa sababa adda addaa sababa meeqa walii tarreessanii Finfinneetti baqatanii baqa isaanii kana booda biyyatti gaafa galan uummata Tigraayiif qonna akka qotatu akka waan uummata Tigraay kana yaadaniitu uummata Itoophiyaa beeksisaa turan. Egaa waraanni TPLF jedhamu hin jiru balleessineerraa. Tokkollee hin jiru. Keessa bahee muummichi ministeera biyya sanaa bashaashaa waliin wal qixxeessineerra jedhee gadi bahee miidiyaa biyya sanaa irratti dubbate. Uummanni biyya keessaa tarii kana dhagaheera nageenya ta'uu danda'a. Namni biyya bulchu keessatti Tigraay jalatti Itoophiyaa jala osoo jirtu bashaashaa wajjin wal qixxeessineerra maqalee sadarkaa jedhurra gahee biyyatti galee sanboora dhugaan bulee mul'atee waraanni bilisummaa Oromoos caasaa isaa jajjabeessee lola jajjabaa injifannoo jajjabaa bakkoota baay'ee aanota baay'ee gandoota baay'ee bilisa baasuudhaan uummata isaa keessa akka jiraachaa jiru gaafa quba qaban yaaddoo guddaatti itti uumame TPLFis jara kana injifachuu gaafa walii baran sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaan jiraatu malee biyya sana geggeessuu akka hin dandeenye waan beekanii fi waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo waliin uumuutti ceenii jechaadha. Waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo waliin uumanii gaafa isaan gadi baasanii waliigaltee waraanaa waliigaltee siyaasaa osoo hin taane waliigaltee waraanaa isaa walii galan miidiyaan addunyaa gaafa kabareejii kennuuf waraana bilisummaa Oromoo isaan shanee jedhanii maqaatti maggaasanii shororkeessaadha jedhanii paarlamaa biyya sanaatiin biyya sana miidiyaadhaan afarsaa ba'an gaafa waliigaltee uume jedhee miidiyaan addunyaa waa'ee waraana bilisummaa Oromootiin waa'ee humna ittisaa Tigraay qofa gaafa ta'u jara kanaan lafa tuqetee jechaadha. Bakka jarri yaadni itti argaman waan akka kanaa qalbiidhaan hin qaban. Akkuma isaanitti uummatatti sobaa turan sana bar sobni kun gaafa irra deddeebi'ee sobni gaafa irra deddeebi'ee dhugaa fakkaata beektaa. Irra deddeebi'een soba gaafa irra deddeebi'amu loojikiidhaan dhugaa ta'uuf deema. Kanaafi uummanni kan keenya dhugaa yeroo itti fakkaates jira. Amma gaa waliigalteen kun maaliif isaan maraachi kan jiruufi sadarkaa dhumaarra akka gaanuuf baran. Seenaa biyya sanaa keessatti biyyi sun humna waraanaatti akka kanatti cabdee hin beektu amma kanan duraatti. Kanaafi sodaa kanarraa kan gaan uummata tasgabbeessuuf waa meeqa deebisanii dhugaan jiru gadi ba'e. Amma dhugaan uummata keenya isaan gadi ba'e. Wanti uummata keenya asirratti poointii qabsiisuu barbaannu sadarkaa bara dargii durii jedhan sana bira darbee ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa daguugamanii gara waraanaatti ergamaa jiru jechaadha. Isa kana uummanni kan keenya maal beekuu qaba? Tokko waraanni sabni saba Oromoo ta'anii raayyaa ittisa biyyaa keessa turanii Tigraayitti dhumanii kaan achitti qabamanii maaliif ilmoo isaan gaafatu? Ilmoo isaa darbee reeffa isaa maaliif hin gaafatu? Waraana humna addaa jedhee Shimallis Abdiisaa dheengadda leenjisee ijoollee haadhaaf abbaan qabne walitti guuree gadi baasee dhaqee irbaata rasaasaa gochaa jiru kun maatiin isaa maaliif hin gaafanne? Eessa jira jedheellee gaafachuuf sadarkaa sanatti hin geenye. Kanaafuu asirratti jecha tokko qofa kan hin jedhee darbu bilisiginaa wanti see galchu hin jiru waa'ee waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo. Tokko wanti see galchu hin jiru yoo TPLF waliin akka nama takkaa waliin argini akka nama qaamaa wajjin waggaa 27 isaan jalatti uumamee hojjetee mitiiti akka nama fuulleetti illee argee biran darbinitti gaafa qulqulluu godhanii cubbuu bilisa of godhanii cubbuurraa qulqulluu namaa of godhanu uummanni biyya sanaa isaan ni taajjaba. Arrabnumti isaanii kun isaanitti deebi'ee taajjaba. Yoo walii galtee namni walitti bu'ee hin araaramuu jedhanii siyaasa keessa diinni dhaabbataanis hin jiru, firii dhaabbataanis akka hin jiru, tapha siyaasaa beeknaan eenyu wajjin walii galame even sheexanaa wajjin walii galame mootummaa nama nyaataa mootummaa shiftaa biyyaa makkana jissuu hin danda'ama taanaan jiksanii kaanii booda toobachuutu irra barbaachisaadha. Kanuman jedha. Baay'ee galatoomi Mustafaa atis yaada bilchaataa nu kennite. Akkasumatti xiinxalaan bilaashaas yaada bareedaa nuu kenna. Gaaffii keessan waa'ee xiinxalaan bilaashaa kaase gubbaarratti warri amma wacaa jiranii gurmuunni PP kunii jiranii miidiyaa fi Finfinnee keessa qofaa jiru jedhee kaasee jira. Deebisees immoo TPLF waggaa 27 guutuu uummata keenya baay'ee saamaa ajjeesaa kan turte uummanni Oromoo sin beekaa kaleessa diina keenya har'as diina keenya garuu wanni amma irratti walii galame
gama sirni naftanyaa kuni sirna hunduma keenyaaf iyyuu balaadha waan ta'eef sabaaf sablammiidhaaf mara biyya sanaaf otoo hin taane akkuma dhala namaatti dhala namaaf illee hamaadha waan ta'eef kana buqqisuun baay'ee murteessaadha kan jedhu lafa godhee kanarratti warri amma piippiin gurmuun piippii kun kan qabsoo kana keessa turanis kan qabsoo kana keessaa bahanii piippitti hirkatanii jiraachaa jiran warri miindaan kaffalamuu fi gadi bahanii yeroo tokko maal jedhu waraanni bilisummaa Oromoo durumayyuu waliigalteetu jira TPLF wajjin qabsoo keenya ibsaa turanii ragaadhaaf illee kan jedhanii dhiyeessanii waraanni bilisummaa Oromoo karaa Tigraayin galee kan jedhu kaasaa jiru. Kanarratti dabalatee isa wanti isaan amma kaasan kun warri qabsoo kana keessatti hooggana ture kun namoonni isaan karaa Tigraayin dhufuunsaa sun akkuma hundi keenya beeku akkuma uummanni Oromoo beeku hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo dabalatee xiyyaaraan galama jedhamee kan qophaa'ee ture xiyyaara sana akka waraannis hayyuu dureenis akka hin galle godhamne xiyyaara sana birriidhaan adda bilisummaa Oromoo maallaqaan kan biyya isaatti gale uummanni Oromoo ni beeku. Amma kanaan inni kuni waraanni kun achirraa dhufuun dhuguma TPLF wajjiniin waggaa dura darbee hojjechaa ture kan jedhan isaanumatu jedha. Fakkeenyaaf obbo Araarsoo Biqilaa akka jedhe waan dura turedha sanuma agarsiisaa gaafa nuti dubbachaa ture namni TP'tti galtan jechaa ture. Namichumti achirratti gaafachaa ture sun immoo deebisee anaan dura hiriiroon tureeraa jennaan hin turree jedhe. Isa kanaafi namoonni hamma kana waggaa amma kana guutuu waggaa 40 qabsoofneerra jedhan kun yeroo miidiyaa irratti gabbaanii waan akkasii jedhanii ija qeerrooti. Ija nama biyya alaa kana keessatti dimokiraasii argeetu biyya uummata keenyaaf hawaa jiru. Akkamitti fudhatama namoonni kun bifa kamiin laalu? Kan biraatiin immoo lakkii OPDO haaraa ta'aniitu waraana TPLF waraanni Oromoo dhaqee akka achi loluu fi isaaniif akka loluu fi akka OPDO haaraatti ta'anii uummata keenya gabroomsuuf deemuudha. Kanaafuu isin akka Oromootti dhuguma wanti amma propagandaan amma hojjetamaa jiru kun bifa kamiin ilaalaa jirtu? Waraanni bilisummaa Oromoo achi dhaqee lolaa moo waraana TPLF dhufee Oromiyaa keessaa lola? Waraanni bilisummaa Oromoo haala isaan amma ibsaa jiran kanarratti isinoo akkamitti ilaaltu kan jedhu kan isin gaafadhee xiinxalaa bilaashaa galatoomii gaaffii barbaachisaa xinnoo se waan isaanii waa'ee wayyaanee fi shanee walii galti jedhanii dubbatan kana qaaniidha yuutuumee namni hubataan biyya sana keessa jiraate qaaniidha. Kaleessa daaraa goone daakuu goone irra bittinneessinee baddeettii jedhanii dubbatanii magaalaa seesi bashaashaa hojii wal qixxeessinee jiree dubbateera miti ashaagiree kana Oromoon beeka jecha. Lammataa caffee Oromiyaatti shimallis dhaqee torbee lamatti shanee barbadeessinee irraa walaba Oromiyaan firiira jiree neetwoorkii iyyuu jechaadha jamee qophaa'amsanii waa irraa xinnoo gallakkisanii ennaanii gaafachi mooraan bilisummaa Oromoo irraa dhabamsiise meeshaa boojii agarsiisutti koo deebisanii neetwoorkii balleessanii jecha. Agaraata mala neetwoorkiin hojjenne jira jecha. Kana Oromoon beekuu danda'u qaba. Kana maaliifin kaasuu barbaade atamma qaama tokko du'eera badeera jettee gaafa irraa jettu badeera jechuun badeera du'eera jechuun du'eera. Har'a immoo jira isatu kunoo akkana gochuu gaafa jettu yoo jechaadha uummata sana sobaa jirta ragaa ofirratti ba'aa jirta ragaa biraan barbaachisu jechaadha. Fakkeenyaaf TPLF wajjin hojjechaa ture jira warra ammaa qondaala baa'oo ta'anii waraansa biqilaa kan isaan gadi ba'anii dubbatan sirriidha jedhanii TPLF abaa'oo keessa ta'anii haasaa OPDO amma itti raqanii galanii kanaa wajjinitu abaa'oo bittinneessuu irratti hojjechaa turanii jecha gabaa galgalaa garuu raqanii abbaa isaaniitti galanii jechaadha isaanis. Har'a dubbiin isa kana miti garuu. OPDO hariiroon wayyaanirraa waraanni bilisummaa Oromoo walii wajjin goratan amma maal irratti yoo jedhame dhimma waraanaati. Innis maanni waraanni quba wal qabaachuu qaba. Amma isheen gara dacheerraan gadi dhufaa kan isheen jirtu dachee Oromoo kaabaatti gad dhufaatti jette. Utuun jaallatiin sanbatee baa keessa darbuu dandeessi. Dirqama abbaan dachee sanaa immoo Oromoodha waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanarra socho'aa wanta ta'eef wal hubannoon akka jiraatu akka waraanni kun gaafa lafa wal argetti akka wal rukunneef waraana bilisummaa Oromoo sarginaan inni dachee isaa irratti wanta ta'eef wal hubannoo kanaatiif
nafxanyaa gubbaarraa gadi baqachaa dhufaa jirtu loltuu diinaa gadi baqachaa jirtu kana faana dhaadhuuf inni kun asii olee rukutaa gidduutti akka wal rukunne wal hubannoon akka jiraatu waan biraa tokko miti. Waa'ee yaaddoo isaan qabaatanii garbichi garba ta'ee baree akkuma duriitti ergamaa jiran yooma gooftaa ta'e iyyuu. Maaf isaan bu'uureffamuun isaanii Oromoo isaanii yaabbatanii diinni akka barbaade gochuudha waggaa 27 wayyaanee yaabbattee waan akkasii waan gooteef nafxanyaan ammoo waggaa kana yaabbatteerra waan jirtuuf ofirra dhaabbatanii tilmaamuu jechaadha waraana bilisummaa Oromoo kana. Waraana bilisummaa Oromoo wayyaaneen karattee dhuftee kan isheen gaafachaa jirtu yakka see bartee waan hundumaa bartee wal hubannoo na jiraatu jette malee si wajjin dhufee tan Oromiyaa bushaa miti. Lammata wanta Oromoon beekuu danda'u qaba. Diinni Oromoos diinni sabaaf sablammii maadheen isaanii guddaan yookaan kaambiin isaanii inni guddaan Finfinnee ta'uu isaan dagatina. Summii achi keessa naawunitu Oromoo golee Oromiyaa irratti dhumaatti jira. Sirni nafxanyaa achi keessa taa'ee caasaa ni diriirfate achirraa ergaa ni dabarsuun jawween inni guddichi hafuura minilikirra taa'ee hojjetu masaraa sana keessa jira. Garboota achi keessa jiran dhaabbateetti Oromoo hundumaatti dhikkifate sabaaf sablammis kana achi keessaa ba'uusa Oromoon hin daggate. Kanaaf dirqama maadhee wanta kanaa balleessuuf fakkeenyaaf yakkamaan tokko yoo mana kee keessa lixee abbaan barbaade fiigee dhufee duukaa waliin lixu. Ati nama kabajamaadha taana mana kee jecha eeyyama siinsi gaafateetu dhufee yakkamaa sana ati gargaartee wajjiniin dhabamsiistee mana kee keessaa gadi baaste jecha. Maadheen nafxanyaa furachuu baattis Finfinnee keessa jiru inni guddaa. Warri summii kana facaasanii warri jara kana ergatanii warri jara kanaa wajjin dachee Oromoo tuulamaa gurguranii fixanii amma walitti fullaafatanii silaa yaadaan. Walitti fullaafatanii Amaaraa wajjin Finfinnee amma isaan akka waan biraa kan isaan pilaanii waggaa 100 shaagireen baasee dhugoomsu kan isaan deemaa jiran maadheen isaa achi keessa jira. Achi keessa taa'ameetu Oromoon dhumaa jira. Achi keessa taa'amee sabaaf sablammii dhuma. Achi keessa ajaja ba'uunitu wayyaaneen G8 G9 argitee jechaadha. Gitaa Oromoo irraan gahaa ture. Kanaaf kun wal hubannaan jira jechuun diina kaambii isaa mana kee keessa godhatee jiru ani dhabamsiisaan jira ati dhabamsiisaa jirta ati itti marsitee jirta. Ani immoo seefti loltuu gubbanaa gadi fidaatti jira gaafan gad dhufu akka walitti hin buune maadhee sanaa dhabamsiisna. Furattee furachuu baatte wayyaaneen nafxanyaan barbadoomnaan kaabattoon deebisee. Dhimmisee eenyu wajjin? Dhimmisee wanne wajjin jira eenyu wajjin jira Shaabiyaa wajjin jira. Asii xumurraan isee nagaa biyya seensisuudhaaf kan isee dirqama ol deebitee Shaabiyaan tura jechaadha. Pilaanii isee lammaffaa biinsee isa kanaadha jechaadha. Dachee Oromootti deebitee abaaboo akka Oppiidootti dhimma itti baatee Oromoo bushitiin mul'ata biddeenaaf Oppiidoo nyaachaa jirtudha. Inni kun waan waliif fakkaannedha iyyuu. Maaf jennaan namoonni tokko dhuguma itti fakkaatee kan yaaddoo qaban maal jedhu inni 91 Oromoo irra gaa mooraatti gashaa. Mooraa maalitti gara Oromiyaa guutummaa keessa jira waraanni bilisummaa Oromoo. Diina kamtu dhufe maadhee Oromiyaa waraana bilisummaa dabalama. Qe'ee Oromiyaa hundumaa keessa wayyaaneen dhuftee amalee humna maaliitiin kan sassaabte garuu waa tokko beekadhaa Oromoo. Wayyaanee garas kan isin sodaattan warra lixaa kana sodaadhaa. Yeroo jira waraana bilisummaa Oromoo sodaadhaa. Akka ittiin bilisoomne kan barbaadan jara kana. Har'a eessa jiru? Ajaa gaanfa Afrikaa kan Ameerikaa eessa jira? Finfinnee jira. Ittaanaan isaa immoo eessa jira? Maqalee jira jechaadha. Diraamaa jaraatiif yaaddee malee waan isaan bocachuu barbaadan jara sodaadhu warra si kolkollee kaabinee hayyuu maaloo jettee hojii hojjettu kanaa wajjin diraamaa sana hojjechuu deeman ilaali malee waraanni bilisummaa Oromoo mooraatti ol deebisee waraana isaa waan ficcisiisu tokko hin jiru. Diinnis yoo dhufee qe'ee Oromoo keessa wayyaaneenis yoo galte nafxanyaa balleessitee ma yoo ol deebitee nala wobo wajjin waliin taate akka walitti hin buune gaafa daandii tokko irratti fayyadamu maaliif diina wal lolaa jiru wanta ta'eef wal hubannoon akka jiraatu ati kanarraan kottu kanarraan hin kottaa gidduutti akka goona. Lafa akkasitti immoo wal hubannoo qabnaara malee dubbiin dhufee tan Finfinnee sirkaa fuudhee isa booddee mooraatti humna si wayyaaneen fiddee Finfinnee buufatte sana booddee waraana bilisummaa Oromoo mooraatti gashiti inni kun biddeen abjooti. Dhaloota kana miti jechaadha. Dhalooti sichi dhufuyyuu kana gochuu hin danda'u. Dhaloota gubatee darbe dhiisiti. Dhalooti kun isa walabummaa mansi ga'udha. Kana beeku jarri kunis warri wayyaanee beetti warri PP beetti. Wayyaaneen dogoggora see bartee waan isheen goote akka miidhaaraan ga'ee barteetu waan hundumaa ceephoo buufatteeti kan ishee dhuftee barbaaddeetti waraana bilisummaa Oromoo warra humna qabu barbaannaa jettee misee quba qabaadha waan isheen jette irratti warra humnaan gitu wajjin kan nu haasofnu malee eenyu wajjin maa karaa borooraan hayyuun Oromoo jira wajjin haasoo isa geesse sila jira wajjin fittu warra daaspooraa keessa taa'an Oromoon bakka bu'a jedhee akka waa tokko sharfee lafaan isaan hin qabne walola duwwaan akka isaan jiran barteetu sirrii mattisa dhimmi Oromoof Oromiyaa kan harka jiru waraana bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef jara kanaa wajjin haasawuudhaaf filatte jechaadha dirqamatu ishee geesse. Kanaaf diina waloo sana balleessuudhaaf deemu.
yeroo akka jennu Finfinneeraaf miidiyaa duwwaarra jiru gaafa jennu warra qondaalota olaanaa jenne kaabineen tokko tokkorrallee ganda keessa teessee iddoo garama fakkeenyaaf gara waraana bilisummaa Oromoo itti ol dhufaa jirurra teessee arrallee Oromoo joonjessitu jirti. Yoo qalbii jijjiirrattee deebite situ baraarama fayyaa kee hafa. Kanaan ala garuu du'a saree du'a. Waa'ee poolisiin Oromiyaa irratti wayyaanee loluu deemte diina Oromooti isheen. Warra kaleessa Gujii keessatti marsaa duraa irratti kan dhume dhaqee Maqaleetti. Warra kaleessa Gujii Wallagga keessatti mana Oromoo gubee poolisii Oromiyaatti jedhee viidiyoo nutti agarsiisee sirbaa turedha. Hojii harka isheetii argattee irratti mul'uu taate jarri. Kan kanarraa hafe dhaqee warra ammayyaa jiru kuni biddeeniif itti gale. Biddeeniif itti galte taanaan dhaqee wobootti hin galtu. Biddeena qaayoo barbaadde. Haqaaf yoo duute gootittii jedhamte kan waamamtu jecha. Kun waan wal ilaallatu miti sobaniitu diraamaa kanaan deemu. Kanaaf walii galtee kanas jaratu qaratee dhufee waraana bilisummaa Oromoo qaratee wal hubannaa waraanaati malee dhufee akka kaleessaa Finfinnee to'atee ka'ee waraana bilisummaa Oromoo mooraatti gashee hoggana isaa ajjeesee maal goraan inni kun biddeena jiru sodaa warri OPDO baduudhaaf qabdu kanaan immoo qalbii uummatichaa akka joonjiseen bubbulaa amma viizaan kun rukutamee raatutu amma balaliitu isa jedhuufitu uummaticha akka joonjisaa jirti. Kanuma. Baay'ee galatoomi mucaa namaa yaada bilchaataadha. Mee Mustafaa waan itti dabalu? Asirratti waan baay'ee itti dabalu wanta lamaan tokko qofa itti dabala. Mata duree xiqqoo. Wayyaaneen gaafa biyya sana dhufte akka durii nu gooti jedhaniitiyyuu uummata keenya dogoggorsu biltsiginnaan jennee kaafnee jirra. Uummanni keenya kana dhaga'uun qabu jennee ergaa dabarsinee jirra. Kanarratti waa tokko la'anii akka dhuunfaa gootti waa tokko jedha. Wayyaaneen humna kana cabsitee dhuftee Finfinnee yoo seentee qabeenya Oromoo hin fudhattu qabeenya Oromoon saamtu aangoo yoo argatte dhantee teessuu kan jedhuufi akka ilaalcha kootiitti jechuudha. Ilaa wayyaaneen waan isheen taate qofa beekuu nurra jira. Akka itti biyyi isaanii diigame, akka itti dubartooti isaanii gudeedaman, akka itti sarbamiinsi mirga namaa naannoo isaanii keessa qaqqabee qabeenyi isaanii manca'e, waan isaa waggaa 27 guutuu ijaarratan akka inni manca'e xiiqiidhaan jireenya haara galfii jireenya akkamii Ameerikaa Awurooppaa keessaa dhaqaniiti kan waraana kanatti dabalamanii lolaa jiran. Xiiqiidhaan haga uummata isaanii guutuun hadhumu jedhanii itti kan lolaa jiran. Kanaa waliin Finfinnee gaafa galan tarii humna jabaa tokko hin taane qabatanii waa tokko hin bubbutanuu jedhanii kan yaadannu yoo jiraate humni hin jiru taanaan wanti isheen hin gooneef hin jiru. Maaliif namni beela'e waan nyaatu hin beeku. An kana akka dhuunfaa kootiitti kan dubbadha jechuudha kan. Namni gaafa beela'u wama argee nyaata iyyuu hin filatu. Namni gaafa miidhamu waan barbaade gochuu danda'a. Kanaaf immoo maaliif iyyuu abdii godhannee kanatti seennee humni waraana bilisummaa Oromoo humna akka kaleessaa sana akka fedhanitti qoodanii goomsuu danda'an miti. Kanaaf ragaan maalidhaa? Machii uummanni biyya sanaa uummanni Itoophiyaa guutuu waggaa sana darbine machaa'e kan hin machaa'e waraana bilisummaa Oromoo qofa. TPLF iyyuu machaa'e ajaa'ibatti ta'aa ture. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo machii waggaa 3 kanarraa darbe waan inni ta'u hin jiru jechuun barbaada. Inni kan biraan dhimma hayyu duree ittaanaa adda bilisummaa Oromoo duraanii Araarsaa Biqilaa ittiin wal qabee waa tokko jedha. Ilaal namichumti Jawaar Adam Jawaar jedhamu Prime Media irra jiru tokko ani Araarsaa Biqilaa kana sammuusaa Araarsaa Biqilaa sana irraa fudhanii kan biraa dhaqanii irratti gattaman ta'e Araarsaa Biqilaa isa kanaan dura beeknu akka kanatti of salphisee sadarkaa kanaan of gahee ani hin beeku. Ganuu hin jira. Qabsoo Oromoo keessatti gantuu baay'eetu jira. Garuu kan jira kana daangaa darbe. Jarri kuni qabsoo Oromoo ganan osoo hin taane of ganan. Of ganuuf qabsoo Oromoo ganuun adda addala. Namni faayidaa wayii argatanii kaanii kan ganan jiru. Akka leencoo lataa. Faayidaa guddaa argatee kan ganu jiru. Araarsaa Biqilaa ilaaltee yoo ta'e bira taa'eetu suma rabsaa ture. Wayyaanee bakka sadiitti qoodee abaaboo bakka sadiitti qoodee abaaboo bara 1991 dura abaaboo bara 1991 chaartera seenee achi ba'ee hagarraa qabsoo irra turee fi abaaboo har'aa yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo har'a mormii irra jiru jedhee qoodee kun illee qabsoo Oromootiin ala akka jiran nutti ibsaafii ture bira taa'ee. TV'n daarakteerri sun immoo maal godhaa? Araarsaa Biqilaa jedhee gaafa dhufu waayee adda bilisummaa Oromoo jedha beektaa jalatti. Inni baay'ee na dhibeera. Uummanni keenya waan akkasiin hubata ta'e illee quban qabu. Ilaal
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo jedhame barreeffama barreeffame maqaan isaa aangoon isaa ammallee isa booda kana jaaldaa olii irraa guranii isa filatan tokko beektu yaadattu yaada. Salphina kanaa hinuma hin jiru beektaa. Isuma teessisanii isuma garafuu ta'e beektaa. Nama kana adabbiidhumaaf achi keessanii haasofsiisan malee bu'aa buusa jedhanii yaadanii miti. Ammoo akka bara dubbadheen ture akka mi'a qonnaatti itti fayyadamu. Warra gantoota adda bilisummaa Oromoo keessaa baate kan akka mi'a qonnaatti itti fayyadamti bilisiginnaan. Mi'a qonnaa ji'uma qonnaa qofa barbaaddee gadi fuuta malee ji'a qonnaa yookiin mana jalatti fannistaa yookiin mana keessa warri baadiyyaan beeku kan. Gaafuma qonnaan ga'ee bokkaan roobee arfaasaan ga'uyyuu gachi lixee barbaadee qulqulleeffatee isa qaruun barbaachisu qaree isa haaromsuun barbaachisu haaromsa. Bilisiginnaan gaafuma miidiyaa irratti fuula isaanii qofa barbaaddi malee haasaa isaanii hin barbaaddula. Kana wallaaluun isaanii jarri kuni maraatummaadhuma wayititti jira malee gantummaa bira darbaadha kuni. Waan jedhu kaasuudha. Uummanni keenya waa'ee humna addattii sana immoo humna addaa Oromiyaa jedhanii amma dhaqxee naftanyaadhaa fi waamicha naftanyaa waan jettee dhaqxee achitti qabamanii salphina gurguddaa keessa gaggalan kuni gaafa wayyaaneen bilisiginnaan wal lolaa turan jalqaba soba biyya Ahmaditti sobu se'anii warri naftanyaa kun gammachuudhaan wal lolaa turan miidiyaarraa keessa baanii maal jedhan isatu gadi ba'ee faannoo Amaaraa milishaa Amaaraa jedhee paarlamaa irratti galateeffate argite jagna jedhee ajajoota waraanaa immoo maqaa adda addaa maqaa kabajaa isaaniitti fakkaata waan ajaa'ibaatti babaasee gaafa nasii waamuchuu jalqabu wallaalte nafxanyaan gaafa wallaaltu maal jedhee muggaasi. Gaafa gadi ba'u humna addaa Amaaraa tokko yookaan milishaan Amaaraa tokko humna addaa Oromiyaa 100 madaalaa jechuutti kaan beekta. Idal kana dhaggeeffataa turte bara humna addaa Oromiyaa irratti achitti duutu kun. Garuu poolisoonni Oromiyaatiif yookiin raayyaa ittisa biyyaa keessa ilmaa Oromoo jiranuu fi warrumti nageenya irra Oromiyaa keessa hojjetan dhimma kana sirriitti xiinxaluu qabu. Sirriitti gamaggamanii maalii wanni kun ta'e? Wanni guddaan nuti beekuu qabnu poolisoota baay'ee irraa hubatamaa jira. Odeeffannoos ergaa jiru poolisoonni baay'een. Biyya sanaa Oromiyaa keessa ajajoonni sadarkaa gadaanaa haga olaanaa naftanyaan akka keessa galan. Raayyaa ittisa biyyaa keessa naftanyaa fuudhanii humna addaa kana akka ajajaa jiran. Keessumaa poolisiin humna addaati poolisiin Oromiyaa nu dhaga'u ofa xiinxalu. 3-4 ta'anii waliin ta'anii buna dhuguu hin danda'an poolisoonni Oromiyaa keessa jiran. Namni maqaa Oromoo jedhu siivil sarbaantii ta'e biyya sana hojii mootummaa hojjetu 3-4 ta'e wal bira taa'ee buna dhuguu hin danda'u. Warruma wal fakkaattee dhuguma machii naasuu Shimallis Abdiisaa achi gadhiise dhugaatti fakkaata beektaa. Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaa mataan isaanii haasaa sanaa isaanuu baddaaf gammoojjiidha walirraa. Abiyyiin gaafuma harkaa futta'u gadi fuudhee dhoosa malee eeggachuu barbaada. Miidiyaarraa of eeguu barbaada lafatti isa hojjetu. Shimallis garuu gowwaan gadi ba'ee ifumatti didicha. Kaadiree isheen sadarkaa gadi immoo sadarkaa arraba isaa sanarra jira biyyi seeti. Biyyi badeera. Biyyi hin jiru. Uummanni Oromiyaa golee Oromiyaa keessaa waan biraa dhiisaatii qaala'insa jireenyaa ittiin lubbuu keessan sadarkaa beelaan uummata keenya dhumuurra gahaa jiru haa ilaalu. Waan biraa hadhiisu waa'ee mootummaa kana. Akkatti qaala'insi jireenyaa uummata keenya salphisaa jiru, akkatti namni keenya nyaatee jiraachuu dadhabaa jiru, hojjetaan mootummaa akkamitti akka jiraachuu dadhabaa jiru, sanuu dirqama mindaa jedhanii re'ee beellada uummatarraa goree raayyaa ittisa biyyaa kadhaqee harka kennatu. Raayyaa ittisa biyyaa kun bar waraanamee hin booji'amne. Waan ta'e keessa jiraachuu danda'a bar. Gaafa jalqaba nama 9,000 kan addunyaan naqee ragaa ba'e. Miidiyaan addunyaa kan naqee gabaasee Maqalee keessatti. Amma humna addaa Oromiyaa hundi seettee achitti dhamtee dhumaa jirti. Kanaafuu dhumarratti illee tarii akka dhaamsaatti wanti dhaabnu jiraachuu danda'a. Mee waanuma darbe haa yaadan waan bilisiginnaan irratti dubbattu miti dagannaa keessaa ba'an jechuun barbaada uummanni keenya. Baay'ee galatoomi Mustafaa yaada bilchaataadha. Walumaa galatti yaadni isin kaastanii PP'n har'a iyyaa jiran kuni warri amma araarsoon biqilaafaas waan kanaan dura abaaboo keessa taa'anii abaaboo nyaachaa turan akka Birmaa qabsaa'ota Oromoo karaa isaan buqqa'anii fi karaa isaan galan odeeffannoo wayyaanidha kan turan akka isaanii boolla keessaa ba'anitti OPDOtti deebi'anii makamanii dabalamanii
kan jette lafa keesse mucaan namaa kan biraa immoo wanni ati lafa keesse wanni nani hubadhe dogoggora koo ta'uu danda'a. Oromiyaa walaba taatee jirti. TPLF gaaffii Oromootiin alatti gaaffii waraana bilisummaa Oromootiin alatti biyya kabajaa qabu, biyya abbaa qabu, biyya waraana qabu al jenneen seennu akka naannoo warra Amaaraa yookaan immoo akka naannoo biraa abbaan manaa yookaan abbaan biyyaa murukutaa waan ta'eef iyyuu kana eeyyama gaafachuu nurra jira kan jedhanii kanadha kan jedhu yaadni lafa keessee akkasittan fudhadhe yoo dogoggora ta'uu baate. Yaada baay'ee bilchaataadha. Dhuguma uummanni Oromoo kana hubachuu irra jira. Lafa Affaariin nama gaafatan nama walii galanii jiru akkasumas cal jedhanii seenan. Humni isaan madaalee isaan wajjin dhaabbatee lafa keenya seenaa jedhu. Kuni ragaa qabatamaa yookaan immoo evidensii waan namni kamiyyuu argaa jiru. Kanumaan wal qabatee mee amma waa'ee waliigaltee kana jidduu fi kiippiin piroopagaandaan isaan oofaa jiran kanarratti waan tokko dabalee isin gaafadha. Tokkoffaa lolli amma iristii deebisnaa jedhamee lolamaa jiru kuni Itoophiyaan tokkodha waggaa 100 duuba deebinee sirna Minilikii bulchinaa jechaa jiru. Walqaayit kan Amaaraa taatee Tigraayoo kan eenyuti maaliif uummata kana rukutu kan jedhu kuni surumtiyyuu ilaalchumti kun ilaalchi isaan waggaa 100 duuba deebinee keenya lafa isaan jedhanii lolaa turan kuni ilaalchi kun sirriidha. Finfinneenoo kan Oromoo yoo taate namni keenya kumaatamaan irratti hidhamaa jira. Garuu Walqaayit kan Amaaraa ta'uudhaa fi nama miliyoona meeqa gaafachaa jira jechuudha. Tokko kana. Inni kan biraa immoo akkuma isin dura kaastanii qeerroo Ashabbaariinoo jedhamee irratti kan himamaa ture yoo warri baalaadhaa yoo kanaan dura yaadatu taatanii ba'alammitti ija addunyaatiin shororkeessaadha jedhamee akka inni ilaalamu waamichas dhiyeessanii barreeffamaanis dhiyeessanii kisii dhiyaatee ture. Har'a garuu deebi'anii kisii kana dhiyeessan. Sana malee iyyuu immoo uummata keenya Oromoo Walloo lola itti bananii raayyaan humni addaa naannoo Amaaraa itti bahee nama gara miliyoonatti siqu manarraa buqqaasee qabeenya barbadeessa. Oromiyaa Ayuudam Oromiyaa kaartaa ittibaa jechaa turan. Har'a garuu uummanni Oromoo nu waliin dhaabbachuu qabaa kan jedhanii uummatumti Oromoo iyyuu isa kana akkamitti ilaalaa isinuu akkamitti ilaaltan akka Oromoo keessaa isinis nama tokko waan taataniifi kanaafan gaaffii kana isin gaafadha. Inni amma lolli kun lolli Amaaraa fi Tigree kana keessatti uummata keenya maaliif waan kana kaaseef uummanni keenya warri Oromiyaa lixaa keessatti uummata keenya fixaa turan, Gujii keessatti uummata keenya fixaa turan, Shawaa lixaa keessatti uummata keenya mana irratti gubaa turan dhaqanii achirratti daaraa ta'an. Isa kanaaf inni kaasa. Ammas namoonni immoo duubaan dhufaa jiraa jechaa jiru. Kanaafuu uummanni keenya bifa kamiin waan kana hubachuu danda'uu qaba. Akkamittiin hubatu isin akka Oromoo tokkootti dhaamsa maalii qabdu saba kanaaf akkamitti isinitti mul'achaa jiru? Cala maayikii keessatti. Wanti ilaaluu danda'u kaleessa dheengaddaa viidiyoon filatu aangoo itti laatte namoota akkamitti. Deebi'ee immoo ulaagaa itti viidiyoon Oromoo keessaa nama see fakkaatu filatu ulaagaa maaliiti? Warra waan qabne, warra deentaa dhala namaa lubbuu namaa baduudhaaf deentaa tokko hin qabne, warra lubbuu ajjeesuun beekaman, warra eenyummaa ofii gurguranii eenyummaa biraadhaan eenyummaa maallaqaan bitamuu fi eenyummaa namaatti maxxananii jiraatan malee warri Oromoo ta'e Oromoof hojjetu miti. Kana ulaagaan isaanii ni jalqabaa isa kana. Oromoo meeqa ajjeestee maal goote yakka akkamii dalagdee beekta warroota akka kanaati. Maaf jennaan arras irra guddaasee maqaa poolisii humna addaa Oromiyaatiin kan funaanamaa jiru. Kashalabboota ganda isaanii keessatti hawaasa gidduutti jibbamoo fi abaaramoo ta'an warra karaa irratti galan funaannachuudhaan. Ragaa guddaan isaa maal yoo jette fakkeenya mucaa namaan hundimmoo magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeesee qabame sun amma kashalabbaa nama abaaree irraa goree hattuu beekamaa nama ture. Dhumarratti dhufee kun harka goota keenyaa iyyuu bu'ee qabamee jira jechaadha. Warroota akka kanaati iddoo hundumaatti kan isheen funaantu warroota akka kanaati. Kan biraan immoo warra jedhi jennaan jechuun amma saree tokko beektaa saree yoo namatti nattu saree ishee biyya naamatti saree ishee biyya keenyaa ishee mooraa hedduu. Tokko jedhi yoo jiran duwwaa isheen kaatee fiiddee nama duukaa fiiddee qabdu. Saree gamni garuu saree
nuti rixxee ciistee hattuus ta'u maalis gaafa dhufu gaafuma inni bira ga'utu utaaltee irra buutii jecha. Warroonni kun warra ajaja eeggatanii tokko akkasumatti callisee dhaqee baluun ajjeese naan dhaqee ajjeese deebi'ee maallaqa isaa fudhachuu. Warroonni waama goran hin beekne illee jiru jecha. Warri kaan faayidaadhaaf itti galanii lubbuu namaa ajjeesu. Fakkeenyaaf kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa namaa kun eenyudha beektaa? Nama bulchaa Wallaggaa lixaa ta'e turedha. Maqaa isaa Geetaachoo Baalchaa namni jedhamu kun. Siriin isaa koomishinaa milishaa gandaadha. Nama maallaqaan nama hidhaa kanarraatti jabaatee ol dhufee jechaadha. Namni kun jechaadha. Kanarraa jabaatee ol dhufeetu gara bulchaa aanaatti guddatee achirraa gara godinaatti guddatee ara kominikeeshinii naannoo Amaaraatti naannoo Oromiyaa jedheera. Naannoo Amaaraatti jedhedis. Maaliif mootummaa maqaa Oromiyaatti kan socho'u bulchaan hundumtuutti kina gaa hundumtu amma sanni xinnoo waa'ee poolisii Oromiyaa kaasirraa waa xinnoo siin dubbadha. Namni kun maal nama ollaa isaatii dooktarii ogeessa fayyaa jechuudha dhiyoo maqaa Oromoo darbe kana keessa jecha ollaa mana isaatii bira mucichatu sabboonaadha. Naannoo Gimbii gara baadiyyaa isaa kana keessa jechaadha. Geetaachoo Baalchaa namni jedhamu kun warroota nama ajjeesuudhaan beekaman milishaa irraa kaasaniitu amma kun naannoo Oromiyaa jedhamu kanatti ol fidan jechaadha. Garuu wanti nuyi beekuu qabnu warri qawwee baatu hundumtuu diina Oromooti jechuu hin dandeenye. Poolisii Oromiyaa keessa amma kumaaf kitilii dhaqee waraana bilisummaa Oromootti dabalamaatti jira. Yakkuma warri Oromoo ta'e nafxanyoomee hafuura sana baatee warra nafxanyaa wajjin kallattiin keessumaatti kan nagaa yeroo ammaa guutummaa kana akkuma bara wayyaaneen tokko shaneedhaan hanga godaatti diriirsite jara keessaa immoo hoggana nama see godhatte amma tika nagaa Itoophiyaa maqaa Itoophiyaan socho'an kan poolisii Oromiyaa keessa kan jiran akka jiranti warra afaan Oromoo beekan warra naannoo Oromiyaa dhalatan warra eenyummaa isaanii gurguratee fi warra eenyummaan see ilmaan qubattootaa taate kanatu hogganaatti jira. Oromoon quuqama garuu Oromummaa qabu reefu kan dammaqaa jiru poolisii Oromiyaa keessa humna addaa Oromiyaa keessa haal duree fixatee jira. Inni kaan naqee bosonatti dabalamee jira. Inni kaan achuma keessatti ajajee eeggachaatee jira. Inni amma waraana bilisummaa Oromoo gadi ba'ee labsu lola keessa afalaati. Keessattis of ijaaranii jiru waraanni humni addaa Oromiyaa achuma keessa mooraa keessa lafa jiraatanitti keessaan of ijaaranii fixatanii jiru. Inni labsiin booda labsuuf deemu isa kana dabalata quba qabaadhu. Keessaa balaan abiddatti qabsiisee golgoleessee barbadeessuudhaaf. Maaliif dhiibbaa deettamaati jedha akkuma silama Mustafaan kaase lama taatee sadii taatee dhaabbachuu dandeessu buna walii wajjin dhuguu dandeessu gurra walitti kaa'anii jecha. Hiriyaa keenya shakkaa ture bara biyya ture. Hiriyaa matu wal shakkaa manaaf abbaa manaa wal shakka. Maal gurra fiidiyooti gurra wayyaaneeti jedhameeti jecha. Sadarkaa kana jecha poolisiin Oromiyaa garuu warri quuqama qaban asii sobanii wal abaaru karaa keessa wal ijaaranii fixanii warri quuqama qaban keessumaa naannoo giddu galeessaatti amma diraama jarra jechaa turte waa meeqa goote keessumaa eegaa caaluun du'ee jijjiirama guddaa ta'ee jira garuu bakkeen baane baay'eessa inni beeraqee jaalsanyiitti dabalamee jira keessatti immoo iddoo hundumaa magaalota Oromiyaa guddaa hundumaa keessatti iddoo hundumaatti sabboontonni of ijaaranii jiru kana abdii akutatu piippiin isee fakkaatu achi biraa odeeffannoon eessaa beetu waraana bilisummaa Oromoo bira deemaa jira malkaa sana ittiin ba'anii eessaan naqeetu waraanni naqee harka kennachaatti jira. Kun achiin dhufaatti jiru jennaan warra akkamiiti warra harka kennatu ra'eeyye warri kun warra abaaramoo jara immoo mulluu godhaaka laficha xaa'oo qabaaf malees akkasitti deemamaatti jira jecha. Kanaaf abdii murannaa garuu waa'ee Itoophiyummaa fi kaleessaa qeerroo bilisummaa Oromoo diina Oromooti diina Itoophiyaa diigu jedhanii lallabanii isee Iskindir jedhamtu kanaara kan ba'ee Ameerikaa dhufee Awurooppaa deemee naannee lallabachaa ture gaafa baate immoo qeerroon na baasii jettee kan lallabde dubbiin isa kana miti. Saree tokko riiteetu yoo sombetti qabde fiiddee ol deebitiidha. Iseen sunuma yoo eenyummaa miti. Si galeera warra amma jiraa wajjin gurguratte maallaqaan deemte sinuma iyyuu kaayyoottamane miila dhabee mana keessa taa'atti jira. Inni kaan immoo waan hundumaa keessaa karaan hundumaa waan cawaa ta'eef karaan banamee jiru karaa waraanaa duwwaa waan ta'eef waraana bilisummaa Oromooti kallattiidhaan naqee ganamaa galgala amma dheengaduma dhiyoo kana gara 20,030 Shawaa keessatti eebbifameera. Shawaa kaabaa keessatti, Shawaa lixaa keessatti akka kana, Gujii Boorana Wallaggaa ilaali, Iluu keessattis akkuma kana, Jimmaa keessatti kanuma deemaatti jira. Godinaalee Arsii Baalee keessattis Harargeetti maaltu deemaatti jira. Isa kanaa jechaadha. Garuu maanni warri eenyummaa ishee gurguratte warra amma bashannanise magaalaa Finfinneera kondominiyeemii tokko fudhatte akkuma abbaa seerraa buqqisan irraatu kondominiyeemii tokko kennuuf. Isaan kan joojjofte eenyummaa ishee gurguratte akka Oromootiin ilaalin saree bilisummaa lixee taate yeroo gabaabaa keessatti. Amma baay'een isaanii mukarraa cite ta'anii keessaa falaa abdii fixatanii jiru. Lammata akkuma warra qeerroo kana daasporaa kana keessa ija qabuun junuunfatee kaleessa kan abbaa koo abbichuu koo maaloo jiree geeraraa ture. Har'a waan godhu wallaalee jira. Shirri gamaaf gamanaa darbatamaa ture. Abaaboo keessa taa'ee diraamaa kan hojjetu harcaatonni araarsaa biqilaafaa jiru ammayyuu jechaadha. Hayyoota Oromoo warra garaaf
gara buleeyyii sanaaf dabalatee jechaadha. Waan meeqa yaalanii wayyaanee wajjin karaa isinii jarri kun maqaa mootummaa ce'umsaa wanta garaagaraa dalagamaa ture. Kan hundumaa kan qadaadee irraanee koraa waraana bilisummaa Oromoo geggeeffate jechaadha. Isa biyya bakkee keessaas shira dalagu qadaadee isa karaa keessaatiinis immoo kunoo isheen hoogganan qabdu hooggana isaa hin irra jettee Jaaldaawudiin manatti gurte diraamaa isin hojjechuu barbaaddus kunoo utuma isheen achi jirtuutu Jaaldaawud bukkee geera jechaadha Jaalmarroo. Si galeera akkasitti gabaa keessaa baaseera. Keessaa falaan Ashaagireen garuu galateeffamuu danda'uu qabdi jedhee yaada. Oromoon itti fayyadamee Ashaagiree akkamitti jechuun Oromoof jedhee utuu hin taane inni Oromoo miidhuuf godhe garuu Oromoorraa garuu baay'ee fayyade. Fakkeenyaaf waan inni Oromoo fayyade keessaan sitti dubbadha. Utuu mootummaan Ashaagireen dhumne ta'e kaansariin qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen akka Raarsaa Biqilaa fa'aa abaawaa keessa ta'anii qabsaa'otuma maqaa fakkaatanii itti fufu turan. Utuu inni gadi ba'ee maallaqaan bitee eenyummaa jaraa nutti agarsiisu ta'e. Si galeera warrootuma waallee immoo warra aangoo bololi'anii keessaa falaa akkamitti Oromoo akka joonjessan baruma namicha kana aangooti barbaadu siin kenna jedhee maallaqa itti laannaan eeyyee Oromoo bilisoomneerra Oromoo akkas taanerra jechuudhaan eenyummaa nama jara kanaas kan saaxilee nutti kenna baruma mootummaa Ashaagiree kana keessa maallaqaan dhugaa Oromoo gadi baasee raachaa inni Oromoo miidhuudhaaf fila quba qabaadha Oromoon ija isarra kaa'ate fakkeenyaaf ati mana koo kana keessaa na duwwaatu jakaata na duwwaatu jette ta'ee maatii danuu qabaadhee maatii koo kana keessaa nama hojjetu hin jiru yoo ta'e yoo hundee jarri kun hin bittinnaa'udha jechaadha. Maaliif yeroo hundaa nuyi nama waaqessinaa nama jala hin deeminaa kaayyoo jala deemaa kan nuyi jenneef kaayyoon caasaa mataa isaa danda'e qaba. Hoogganneen raakunnaan ittaanatti itti fufaa jechaadha. Nama dhuunfaa waaqessite taanaan garuu maal akka ta'e Ashaagireetu gadi baasee Oromootti agarsiise. Warra Oromoo qalbii maleessa waan arguu kaagirris hundumaa qalbii hundumaa bittinneessinaan kanniisa mootiin jalaa duute waamee taati. Dhaloota baay'eetu miidiyaaf miindaatti warra manu duukaa joon je'ee dhumarratti gaafa inni seen jarra kaate jilaa milik waan gootu kan wallaale kana seenyu nutti agarsiisa baruma Ashaagiree keessa argine jechaadha. Arrallee wixxifachaa turaniitu eengadduma dheengaddaa kana jechaadha. Dhimma gargaarsa woboo wal qabatee shira dalagamee maqaa caaluun isatti dhumna. Kanaaf wantoota akka kanaa saaxilee gadi nutti baasee agarsiise. Oromoon dhimma itti beeknu yoo jette warra kaayyoo irra jiru. Kaayyoo duukaa deemaa jira malee nama duukaa deemaa hin jiru. Hoogganni waraana bilisummaa Oromoo fi hoogganni abaa'oo obbo Jaalmarroon kaayyoo oofaatti jira. Arra sarka jiraaf kaayyoo sana waan hoogganaa jiru isa jala deemaa jira. Bor akka tasaa ta'e rabbiin godhi malee yoo wareegan ittaanaa isaa fuudhee itti fufan nuyi kaayyoo maa wajjin kunnaa jechaadha. Maaf jennaan utuu kaayyoo wajjin hin deemtu ta'e hin badda hin bittinnaa inni abaa'oo deeggaruyyuu. Maaliif kaleessa gaafa Raarsaa Biqilaa irraa kute gaafa Leencoo Lataa irraa kute gaafa eenyu isaan kun warra paarlaamaaf dorgomee amma utuutti galin deemuuf koo kana Jaalgalaasaa Dilboofa bara isaan irraa kutan silaa jara duukaa kute warri jara duukaa kutee Oromoo quba qabaadhaa seeqa. Warri hooggantoota ba'ee dhaabbate duukaa sokke har'as mukarraa cite ta'ee jira. Maadhee jara kanaatu iyyuu har'a maaliif kaleessa maqaa abaa'oo tokkoomee abaa'oo gandoomee abaa'oo iltanii abaa'oo soodaneeraa warri duukaa yaa hundumtu har'a saree betis kana lixetee mukarraa cite ta'ee jira. Kanaaf amma maqaan Hacaaluu immoo faayidaa guddaa isaaniif fidee diraamaa kanaan addeebi'aatti jiru. Qabsoo Oromootti deebi'aa jiran bara. Wama dhufee waa tokko ati miidiyaatti keessumaa warri miidiyaa kan isaan itti taphatan warra akkasitti bittinnaa'ee kanniisa mootiin jalaa duutee waabee taate. Waabeen immoo isarratti dhumisee beekadhaala. Kanniisa mootiin jalaa tuuti ta'anii jiru jarri kun. Waabeen immoo isarratti kosiirra irratti qubatti mana shaayii deemtee minjaala irra teessi utuu shaayii dhudhuu gaafa isheen dhuftee si jettu birciqoo qoraan tomattee qaci gootachumatti lafa buustaa jechaadha. Kanniisi silaa eessa teessi lafa daraaraa lafa damma dammeessitu lafa kabajaarra teessee achirraa kaatee damma oomishti. Eega mootiin jalaa du'e maal taate? Waabee taatii jechaadha. Kanaaf warroota akka kanaa addaan citaniitu amma gara itti deemamu waan dhabameef wantoonni namni kun immoo caasaa mootummaa Ashaagiree kana keessatti Oromoof saaxilame. Oromoon kan argatee irraa adda beeraa jechaadha. Kanaaf wanta Oromoo joonjessu hin jiru jechaadha. Galatoom galatoom miitu gochuu keefi Mustafa itti dabalii waan itti dabaltu gaaffii sasila waan inni kanarratti. Ayyee wanti itti dabalu ani yoo jiraate waa tokko itti dabala. Kaadiroonni bilxiginnaa amma Oromiyaa keessa jiranu maaliif Abiyyi Ahmad garaatti jabaatee walii gadhamaasee ishee kaan akka fedhe godhee bakka inni buusellee kan hin jirre lakkoofsan qabdu. Cubbuu seeta akkasisee godhe beektaa? Hin beekaa Abiyyi Ahmad hunda ishee.
cubbuu seen hojjetaa turte waliin hojjetaa waan turanii waan beekuu fi garaan laafu. Jaallatanii biti bar baay'een isaanii sadarkaa aanaatiif sadarkaa godinaa Oromiyaarra warri jiranii ifin sadarkaa federaalarra warri jiranii maaliif akka barbaachisu taphata beektaa? Cubbuu waliin uummata kana Oromoo kana irratti hojjetan beekannis. Kanaaf iyyuu gara laafina tokko hin qabuuf akka barbaade godha. Lafa barbaadetti erga waan barbaade dubbadduudhaanii waan godhiidhaan gochisiisa malee mariisisee yookiin fedhii isheetiin miti jechaadha. Kanaaf cubbuudhuma uummata Oromootiyyuu akkasii gochaa jira hin jedha asirratti. Kan biraa haala ammaa xiinxalaa bilaashaa itti waan baay'ee lafa kaa'e akkuma inni jedhe fudhadhaa. Ani yeroo baay'ee irra deddeebinee dudubbanne irraa dhimma kaayyoodhaa fi dhimma hooggansaa jedhamu kana irra baay'ee dudubbannee turre. Isa kana sirriitti xiinxalaa bilaashaa ibseera irra deebi'u waan barbaachisu qabu uummanni keenya kanaa qabatu. An garuu sirriitti uummata keenya ammas ta'e irra deddeebi'ee kan inni hubachiisuu barbaadu sammuun keenya sammuun hunda keenya waa meeqaan qaamee waa dagachuutu baay'ata. Ilaal waa hin dhiisin jechuunii fi hin dagatiin jechuun garaagara. Waa yoo waan madaa tokko qaamni tokko sirraan ga'e dagadhu jedhaan jiru. Hin dagatini garuu madaa sana irra oolin. Madaa sana baafachuu danda'uu qabda. Akkamiin baafatta? Hojjettee baafatta, siyaasaan baafatta, loltee baafatta. Kanaafuu amma madaa waggoota dheeraa keessumaa waggaa 3 kana Oromoon takkaa salphatee hin beeku. Warrumti bilchiginnaa deeggaru mataa isaa osoo gadi teessee hooggantoota bilchiginnaa sadarkaa gadi irra jiran osoo gadi teessee sakkaa Oromoon akka bara kanaa salphateeraa jettee osoo gaafatte sitti immoo ragaa ba'u kophaatti bakka sodaan qabneetu argite. Maaliif odeeffannoo sannuu karaa adda addaatiin nu qaqqabsiisaa jirantu ragaadha. Kanaafuu bilchiginnaan akka waliigalaatti waa uummata Oromoo yookiin immoo saba Oromoo kan lafarraa daguuguuf dhufe jedhee uummanni Oromoo fudhachuu qaba. Kanaaf ragaan maalidhaa? Har'a Amaara qofa maaliif biyyiin wajjiniin sirbaa jira? Dhugaadhaafi maaliif ilaa kan obicha ilaaluu danda'u irra jiraata uummata keenya. Maaliif Oromoon kumaatamaan gadi ba'ee iddoo tokkotti dhumaa jira? Maaliif lubbuu namaa ajjeefamee bineensi nyaachifamaa jira? Maaliif namni mana hidhaa keessaa bakka inni buufame dhabamee ilmaan Oromoo xiqqoodhuma see gurra ol qabattee dubbattu? Maaliif adamfamee ukkaanfama? Nafxanyaan maaliif dhiichisee biyya sana keessatti jiraachaa jira? Fedhii isaatu guutameef. Barri OPDO'n mataan ishee nafxanyaa jettee akka isheen itti balaaleffataa turte membii achi deebi'aati dhagge yaadadhaa. Bara wayyaaneen biyya bulchaa turte OPDO'n sirna nafxanyaa wayyaanee wajjin kuffifne jettee ayyaana OPDO gaafa waggaatti kabajju kanaan dibbeetumti bara. Har'a garuu Oromiyaa keessatti nafxanyaa jettee na hidhamtaa baree walabummaa. Nafxanyaa jettee waa dubbatta tanaa yakka bararra. Bar biyya bara wayyaanee sanaa warruma minilikiin gadi qabee uummata keenyaaf waan inni godhe nu barsiisaa turetu nutti himaa turetu har'a immoo minilikiin goota jedhee leenjii kenna bara Oromiyaa keessatti. Kanaafuu sadarkaa kanarra dabarreerra laa. Sadarkaa kanarra dabarreerra har'a. Sadarkaa kana dabarre maal jedha hin jiru biyyi sun. Tasuma hin jiru uummanni keenya laa du'aadhaan iyyuu goonfamaa jira. Biyyi sun diigameera. Mootummaan biyya sana hin jiru. Ammatti uummata Oromoo irraa kan barbaachisu dammaqinaa fi sirriitti hubannaa bilcheetti isa barbaachisa. Karaa kamiin daandii waraanni bilisummaa Oromoo jedhe hiriiru. Wanti nuti qabnu hayyuu nuti qabnu aamni nuti qabnu kan biraa hin jiru. Waraana kanarraa kan hafe. Waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo daandii inni jedhe hordofuudhaanii uummanni keenya yoo xiyyeeffannoo hin godhin salphina guddaatti dhufuuf adeema. Ammas ilaa maaliif uummanni keenya waraana bilisummaa Oromoo hordofu taanaan adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hordofu taanaan ammas kaadireen OPDO arraba kan dhokatan jiru barila uummanni keenya kana beekuu danda'u qabu. Kan erga waggaa tokkootii miidiyaatti gadi baane jiru shira isaan xaxaa jiran hin beeknu. Ka akka Addisuu Araggaa ka akka Lammaa Magarsaa eessa akka isaan jiran hin beeknu bar waan isaan hojjetaa jiran. Waan akka kanarraa uummanni keenya of eeguu danda'u qaba. Hammas gadi ba'anii yoo barbaade waan biraa jedhanii uummata kana goomsuu danda'u jarri kun.
Maaliifi muuxannoo gaadheeraatti qabu. Garuu immoo waraana bilisummaa Oromootii jiru, adda bilisummaa Oromootii jiru goomsuu hin danda'an. Uummatichi uummata isaan kanaan dura taphataa turan miti. Abiyyi Ahmad abdii kutatee kan inni uummata keenya daguuguutti gadi taa'ee fi karaatiin jiru. Karaa hunda yaale dadhabe. Waa meeqaan suuraadhaan goomsuu yaadee hin diddee, viidiyoon goomsuu yaadee hin diddee, biqilaan goomsuu yaadee hin diddee, abbaayin sobuu yaadee hin diddee uummanni. Hamma humtuu nafe biqilaan hun dhaabbate bara. Hamma humtuu hafe hunduu gara kamitti gara waraanaa gara Tigraay qaatii ristii warra deebisu ristiidhaaf warra lolu waamamaa jira jechuudha. Barru waraanni kun eessatti guurama? Amaaraaf Tigraay. Karaan duroo maal jedhee nu sobe? Yeroo boqonnaa fudhanneetiyyuu uummati Tigraayiif yaadne biyya sanaa baane jedhee uummata keenya sobee jechuudha. Kanaafuu wayyaaneen nama nagaa daguugaa ba'an malee warra biyyaa madiman jaarsolii dadhabaadhaa fi nama nagaa daguugaa ba'anii. Uummanni keenya yoo loli jedhanii maal gochuu qaba? Qeerroon lola loltaa wayyaaneen dhufaa jira yoo jedhanii eentu dhufa fixanii fixneerra hin jenne kana yaadachuu danda'u qaba. Sadarkaa gandaa hanga godinaati. Kaadireen bilisiginnaa aanaaf godina keessa jirtu immoo yeroo isinitti of yaadattu amma. Yoo isheen qabsoo Oromoo deeggartee adeeggartu dhufte garuu geggeessuu hin dandeessudha inni hojjechaa jiru. Qabsoo Oromootii fi waan ani ifatti goonu sanuu dubbannu kana uummatatti gadi baate yoo isheen dubbatte dubbattu. Garuu geggeessite uummata keenya fuutee siin ceesisa jettee bakki itti ce'an kan hin beekamne, wanti irra ce'an kan hin beekamne, karaan ce'an kan hin beekamne, jecha hiika hin qabneen uummati keenya dogoggore bara yeroo si ceesisaa jetti. Bakka seetti si ceesistu hin beektu. Inni akka yoo ce'u ta'e bishaan wayii ceeta yoo ta'e gara kaabaatti kan ce'u jira, kibba irratti kan ce'u jira, lixa irratti kan ce'u jira. Waan ce'us hin wallaalle nuti. Eessa kan uummanni Oromoo gaaffii opiidoo gaafate sana bira darbuu danda'u qaba. Gaaffii karameellaa kaawwachuu nurra hin jiraatu. Isheen amma kanaan dura uummanni keenya kan inni gaafatu afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'u hin barbaadu nuti ammatti. Biyya keenya barbaadna iyyuu malee kana bira dabarreerra. Magaalaan Finfinnee addatti Oromiyaa irraa fayyadamuu qabdi. Kun gaaffii karameellaa. Karameellaa wanti maaliif hin jedhee daa'imti gaafa see waa tokkoon si rakkistu karameellaa bitteetti kenniteetiyyuu afaan qabsiista. Kun hin darbeera. Amma walabummaa yakkamaan seeratti dhiyaachuu jecha jalqaba jenna. Uummanni keenya warri dammaqaan gandarraa kaasee haga federaalaatti warra jirtu bilisiginnaa uummata keenya rooressaa jirtu. Humna nageenya uummata keenya rooressaa jirtu. Angawaa achi keessa teessee uummata keenya taphataa jirtu. Malaammaltummaadhaan qabeenya uummata keenya dagoogaa jirtu. Galmeedhaan lafa kee'achuu danda'u qaba. Galmeen lafa kee'atee tarkaanfiin addaa namni akka jiraamaan wal gadi fuudhee bakka itti ajjeesuun hin jiru. Seeratti gaafa biyyi sun seera walabaatiin bulte gaafa biyyi sun kallattii barbaadameen seerri biyya sanatti olaantummaa argate jarri kun gadi bahee seeratti dhiyaatu malee hammas afaan jijjiiratanii deebi'anii uummata keenya dogoggorsuu hin danda'anii. Kanan jedhaa kan biraa waa tokkotti itti dabala. Waan salphina hojjetaa jirti mootummaan nafxanyaa amma. Ilaali nafta Amaaraan Abiyyiir kan jirtu amma. Nafxanyaan akka barbaadde biyya sana balleessitee ofis balleessaa jirti. Akka silatiin xalaa bilaashaa jedhe Abiyyi Ahmad yoo nuu godhe tuun beekin kan inni nuu godhe keessa wallaalumna biyya Ahmad maal nuu godhe beektaa? Itoophiyaa waggaa dheeraa fudhatti jiguunsee jedhamuyyuu waggaa 3 keessatti nuu jigse tokko jedhe. Nafxanyaan amma maal hojjetaa jirti? Wanni uummanni keenya beekuu qabu. Barataa yuunivarsiitii adda addaa keessa jiru gara mana isaatti galuu yoo danda'e yoo dadhabe gara mooraa qabsootti socho'uurraa kan hafe hin qabu. Amma fakkeenyaaf Amaaraa keessatti ilaalteetta yoo ta'e guyyaa irraa jalqabanii maal gochaa jiru? Kaleessa irraa jalqabanii yuunivarsiitii keessatti leenjii waraanaa kennamaa jira. Barataa yuunivarsiitii hojjetaa yuunivarsiitii leenjii waraanaa. Leenjii waraanaa jedhu waan isaa hin beektu maaliif akka lolan yuunivarsiitiin ilaa erga ta'e immoo fixanu yoo godhani Jimmatti isa kennanu Naqamteettis leenjii Haramaayaattis Mattuutti hunduma yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa 30 wayi maal jedhan kana keessatti haa kennanu leenjii waraanaa. Hin kennina yoo jedhan maaliif gaafa sana dubbiin gadi ba'a malee Amaarri yuunivarsiitii keessatti leenjii waraanaa kennu maal jechuu akka ta'e kan egaa uummata biyya sanaatiif anniisaa see kana akkuma odeeffannootti ibsuu barbaadetan itti ca'ii gara dhimma keetiitti galatoomi. Baay'ee galatoomii ulfaadhu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kan daawwachaa jirtan walabummaa niwus neetwork sagantaa kanaa kutaa 1ffaa fi kutaa 2ffaadhaan dabarsinaa. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu daawwattan ammallee irra deebinee isin gaafanna.
kujiba dubbar kujilika Oromo finjecha korma sifika Gocha sukanesa kunika bukita Dubbar kujiba dubbar kujilika Oromo finjecha korma sifika Gocha sukanesa kunika bukita Amenya wayane kandalu sidufe kapsoke pinisi kumago Manisi jufani abityas kapsisu Wari jufsamani arkulla ambisu Manisi jufani abityas kapsisu Wari jufsamani arkulla ambisu Terani balesa mazara man mega ibitandaresa Obrumina buna terani balesa mazara man mega ibitandaresa Gocha sukanesa odipirawate Lukuf kabeny mega atadalafate Ongen kunis darbe bari kufadufa Alkan kumbari edukan disnifa Kamsoti nawata kayo rajitina Kumasa bakenya bini sumamba Oromo finjecha korma sifika Gocha sukanesa kunika bukita Dubbar kujiba dubbar kujilita Oromo finjecha korma sifika Gocha sukanesa kunika bukita Fi badane atesa Dambi tukke fi kulidera dura barisa kurta findiris galgala Aklilu haddo fi lammi atesa Della manaya fi kurji udesa
Fi nasiri fi taha nugusa badachaf dukke shalala Iga saniti abiye guji kesa odipi fi guji matoli firomsa Iga saniti abiye guji kesa odipi fi guji matoli firomsa Amanya hayane kanchalu se tupe kapsa ke finisi